Nangammachiisu Mustafaan waan ta'e guyyoo rakkina qabaate na taa'imatuun aan jette kanaaf si waamasitti. Kanumatti jechuun nama silaa agartii miidiyaa kana fayyadamuu qabne hundaatu carraa miidiyaa kana harkateetu museetu akkuma argetti bakka waan fedhe gadhiisa. Silaa warri miidiyaa kana isin beekee biloo godhata akkana tanafaa. Silaan dandee biloogiin si godhaanu. Jaaris kan keessa gammachiisu dadhabnaan deem biraa. Waa takka furmaata. Ani wal bakalan sireera nan gammachiisatte. Sireerratti nan gammachiisu jette. Rakkina qabaatiin itti taa'imuu nan qaaneffatiin hin jaarti isaatiin aan jette. Bas. Ashama harka fuunee hordoftoota daawwattoota kiyya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Egaa baga jiraattan walumaanuu baga jiraanne sin jecha. Ammas viidiyoo biraatti fudhatee jira. Viidiyoo arraantan ammas viidiyoo takka jechuudha yuutuubaroota yaman. Akkasuma yuutuubaroota hunda isaanii gartee rakkoo isaanii hunda asirratti fiidnee ingilchuudhaaf nuti qophiidha. Akkasuma warroota homatamuu qabu sun homannaa, warroota faarsuu qabu sun warroota deeggaruu qabu sun deeggara jechuun abbaa fedhe deeggara abbaa fedhe homannaa jechuudha. Araan sana immoo viidiyoo bocola takka siigalee viidiyoo akkasiin argeetiin bakka akka tokko na goote viidiyoon sun asalachaate bakka viidiyoon sun maaliifi miilaala sun akkana kanatti hin jenne sejamar mee waliin daawwadhaa viidiyoon hangam akka kwaalitii qabdii fi hangam akka bakka nama dabartii yookaan nama bashannansiisti moo namni gartee ballisee yaadu viidiyoo tana ni hubata jedhee yaada mee viidiyoo tana waliin daawwadhaa. Nangammachiisu Mustafaan waan jette kanaaf si rakkina qabaate si hin galleessi amma. Maal ani wal bakalan sireera nan gammachiisatte. Sireerratti nan gammachiisu jette. Rakkina qabaatiin itti taa'imuu nan qaaneffatiin hin jaarti isaatiin aan jette. Bas. Machuu sodaati si taa'imuu akkasitti mana kiimii geessaa naan jette. Natti ni mattuure duuba maal godhu. Icciitii hundayyuu rakkoon qabu si dhoksuu hin danda'u obboleetti kiyya waan taateef Mustafaatti illee waan dhiyaatuuf sitti madhee. Alatti waliin tole duuba alatti ni tole. Sitti si sodaatte ka yookiin ati si sodaatte jettee natti maddee rakkoon qabu waan illee obboleetti masheeti. Baay'ee kana siree tan dhala jijjiirumatti kaan illee xiqqoo faamu dha malee. Alakkaa jitu sani siree dhala jijjiiriin sani. Amma siigalee malee jira. Amma siigalee Sir musun jirai, mungkin muskilan sudah sana ran dewan. Sudah sana ran itu kas tanang ka bare da go hoji jiri bare ni mane bar. Aywa, bambraho asati mane jat. Ya wa bramana tini manne tu yo rakko qabate ka mana kimya. Sila rakin wan kana ho mari ko bare ego ne ka ego hunda sitin te zimbe ko no tu rakin wan kana. Mali. Ani sambe ku sa wan brana tini manne. Kan manatti manti kan magafadhu naan jettani yoo rakkina qabaatiin taa'imuu nan qaaneffatiin hin jaarti isaatiin aan jette. Okay, akkuma argitan jechuudha viidiyoo tana asirra micoon tu maal jechuu jirti bakka jechuun jaartiin jitiin jaartii miidiyaa irratti ol ba'uun bakka jechuun yaani normaal aadiidha jechuudha. Rakkoon qabu akkasii jechuun mee akkamii yaadanti akkam isin fakkaatti takka faratti jaarsi kan kee abbaa mana keetii jechuudha. Jaarsi kan kee sin gammachiisu dadhabe jechuudha bakka akkas taanaan onneti gootu naasii mana dhagaye takka faratti onneti godhu qabdu jaarsi kan kee si gammachiisu dadhabe taanaan furmaanati qabdu darsa kee gura duuti deemu furmaata biraa takkan qabdu jechuudha kasi gammachiisu bira kootu naasi geessa si jammar waan akkanaatu fakkeenyaaf piraanki daamitu noo kun piraanki hin jaamu yoo dhugumaan jaartii isaa yookaan kan fuudhee jiraatu ta'e noo fuudhuuf osoo hin ta'in kan waliin jiraachaa jiru ta'e bakka piraanki illee jechuun yoo kan jaan ta'e hin fakkaatu wanti kana kun piraanki hin ta'u noo piraanki miti oma dhugaati bakka adeeroo akkanatti ilaallu ogaan fi dhalaa agartii yaani viidiyoo waraabaa waan akkanatti haasaa bocola kana haasa'uun koo kunni maal agarsiisa akka isaa maal baratameesi maal baratan waan ol ba'u osoo dhuguma sanii normaal haa jiraatu ta'e illee ol ba'uun qabu wanta kanaan viidiyoo waraabamuu qabdu waan akka irratti noo piraankiin akkanaati illee jechuun noo sirrii miti namni abbaan fedhe yoo dhugumaan jechuun amma islamaan namni beeku tarii nama jechuudha yookaan ganaa wal fuudhaaf qophira jiru ta'uu danda'an yookaan wal fuudhanii jiraachuu danda'an jechuun bakka haala guddaa namni saayilaantira wal fuudha waan ta'eef osoo kan wal fuudhan ta'ee dhuguma san gaafa gartee jaarsa ishii irratti piraanki hidhattee waan akkanaa kan yaaddu ta'e saayikolojiin isaa akkamii yaaddi akkamii fudhatti dhuguma sanii wanni sun bakka hin jirti malee piraankiidhaa miti bakka yaada kana piraankii fakkeessitee himachuu barbaaddu malee piraankii miti namni kun hin fudhatu saniifuu waan akkanaa godhuun qabdu miti wantoonni.
bakka dhalaa takka bakka kanumatti jechuun nama sila agartii miidiyaa kana fayyadamuu qabne hundaatu carraa miidiyaa kana argatee tumu seetu akkuma argetti bakka waan fedhe gadhiisa sila warri miidiyaa kana isin beekee biloo godhata akkana tanafaa silaan dandii bilookin su godhaanu jaaris kan keessa gammachiisuu dadhabnaan deem biraa waa takka furmaata biraa takka hin qabdu kasi gammachiisuu danda'u deem wanta barbaadadhu wadalaalee barbaadadhu sigalee yaani namni ati akkanatti miidiyaa as gubbarratti ol baastee haasotee lammata deebitee si wanta yaani siba wanta jiru jiru waan ta'eef dhiisii deema barbaadde sanii achi wanni as gubba baatanii baanyaa bocal haasaa kana ish yeruma takka bakka waan bareedaa maan hundaliin please piraangettanii waan akkanaa kanan dalagina kunsa fuudha akkasuma jechuu barbaada osuma dhugaa saniin piraangetti illeedha waan akkanaa dalaguun sirrii miti ani hedduutu akka bakka jechuun hoggan jalqaba tekstii yeroon argu jala seeneeti ilaalee wanti tekstii jalqaba maareen akkana jira bakka yaanii maaree gammachiisu jalqabee minaamin duba yoo kan ta'u ta'e miidiyaa irratti olbaasu maaltu fide waan jaam jala seenee ilaalee bakka yaanii naan taane viidiyoo nama cheesite wallahi hedduutu akka bakka saniifuu waan akkanaa kana miin waata kan jiru ni sanummaa waan jetta waan beetan jaalaan isin yoo isinitti tolee faarsaa yoo isinitti tolu baates yaanni kun jechuun yaanni qiyyaa wantan akka dhuunfaa qiyyaa kumatu jiru yoo kan dhugaa ta'u ta'e isinummaa mee komentii jalatti barreessaa waan akkanaa kana piraank jaamee dhugumsan hin fakkeenyaaf namni isaan kana lamaa waliin jiraatanii beeku isa kanaan bakka waan biraachuu hin danda'a inni kun ifirrifatee miira biraa keessa galuu danda'a jechuudha maaliif osuma dhugaa saniin piraankiitti illee waan akkanaa gochuun sirrii miti takkafuma irratti saniifu waan bocola kana ogaa wadalee adda laaladha miidiyaa kana gubbatti santoo waan namoo miidiyaa gubbaa hin fayyadamina miidiyaa fayyadamuu waan beekne sin jechuu barbaada yuutuubaroota yaman arraan booda hundi keessan jechuudha nagalaan baatan an yaani dhugaa walitti himnee hojii deemna malee akkanatti irra diddibuu hin beekan sodaa nama takkaatis hin qabu waan bareedaa dalagaa dureetan hanga danda'amutti waan bareedaa dalaguudhaaf yaalaa baqa nuti isa gosa waan bareedaa daleena gaafa namni waan bareedaa kaa'uu hojii bareedu dalagu bakka oromoon tuni irra guddaan nama gartee osoo baratin biyyaa bee akkasuma warri gartee oromoo hordoftoonni oromootis jechuudha hordoftoonni warri gartee carraa miidiyaa kana fayyadamu irra guddaan ummata bakka sammuun isaanii yaanii negatiiva waa takka yaadne jechuun bakka wajii kana malee bakka girgirrii kana malee waan bareedaa gaafas deebitee dalaydii sidii namni si wanta jedhu hin jiru sababa kanaa bakka jechuun osoo silaa waliigalteedhaan isaan kanatti dhiisteetuma warruma silaa carraa miidiyaa fayyadamu kana akka waan bareedaa dalagan isaan godhuu yaaduudha malee oromoodhaan waa barsiisa isaan kun ni xilbaminaa yoo ta'e ati bakka isaan waan biraas hin jaaniin sa waan ta'eef agaruu baa yaaditteen waan latiin toliin komachuudhaaf abbaan fedhees naan dhoorku abbaa fedhe jechuun sodaa nam takkaatis hin qaban abbaa fedhees sodaadhu waan hin fedheen komadhaa sa waan ta'eef takka faratti hawwanni akkanaa naan taatuun miti irratti hin baasinaa bakka isaanummaan naan taane on shaklummaan isaaniitu naan taane miidiyaa laf hin ta'an sigalee bakka paawar enerjii qabaachuu qaban dhugaan viidiyoo waraaban namoota bakka enerjii qabu namoota gartee yaanii aaktii uma fedhee waa ta'u yoo dhalastee namoota agarsiisuu danda'u waan akkas keessan fa'aa godhuu yaala malee saba ijoollee duraanii takka waan akkas takkaana fakkaata akka mataa fayyaa jetti akkanatti irratti bas takiyyaa waa xiqqoo fanga laaletti machaa'e wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf an waa takka komii biraa sanirraan qabu waan ittiin tolin ammoo hin qomadha arras boruus hin qomadhaan waan ittiin tolin jechuudha saniifuu hanga danda'amu hojii teessan bareechuuf yaadaan isin ja'a waan bareedaa dalagaa oromoo tana yeroo hunda rakkumaan hin barbaadinaa kofalchiisaa takka kaa irraa koflanni meeqis takka irraa yaanii habashanananii maaliifi waan bareedaa meeqisuma takka warri gartee miidiyaa fayyadamu keessattuu warri yuutuubaroota yaman jechuu akka dhuunfaatitti yuutuubaroonni yaman hojiin deessan yeroo hunda baay'inaan harka waa xiqqoo yoo ta'e malee hojiin deessan yaanii hojii hiikaa qabdu miti akkasuma hojiin deessan nama hin gammachiistu mee hojii bareedu dalagu irratti walumaanuu hanga takka jechuudha ayaan isin jaa maaliifi fakkeenyaaf hedduu nama gartee fakkeenyaaf nama hedduu takka si hordofaa namoota kana keessaa yeroo guddaati yaanii biyoora kan kilaaluu namni kun akka sitaajabuun beektooti namni laayik si godhu sitaajabaa laayik si godha kan sidaawwatu sitaajabaati malee ati gaafa gartee yaanii namni hedduun si erguuf yaanii itti bakka onni itti beekuu qabdu waan bareedaadha namni si ergee hedduu bareedaadha
sawaan ta'e baggaa daleetan waan takka takka quality ishee eega akkasumas yaada babbareedaa yaada garaagaraa yoon fi khaybiin qabnati illee namoota hedduu walii dhufu talaatiitti namarraa fudhaa dalagaa bakka yaani yeroo hunda uuma kana bakka irraa guddaadhaan ni gaha na akkasi an akka dhuunfaa kiyyaatitti tokko ganaa isin dhiisuun ta'uun waan bocola kana yoo kan dhiisne ta'e anis isin dhiisuun yoo barbaadan naa dhuftan malee waan naa dhuftan malee barbaadan bakka nan jiru ni beekta warri gartee ani sanaa keessa yeroo sanii hundi bakka yuutu baroonni yaa'an kaslaa asii deeme saniifuu waan bareedaa kan daleene ta'e walumaan garteemi walii gayyaanaa bakka irra dibuudhaaf akkanatti wal sossobuu walii kijibuu minaamin bakka namoota akkanatti garteemi yaanii wanta godhu arraboota dhaabbatu sinin jaa na akkasi hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu bye.